Sidaamaa bakki dhaloota koo Shawaa Lixaa godina Amboo magaalaa Baabbichaatidha bakki dhaloota koo. Biyyiin an hojjechaa jiru biyya Joordaan magaalaa Irbid safaraan jiraadhu Hariima Beetaraas kan jedhamudha. Ani ergan dhufee ji'a kurnaffaa keessa jira biyya kana afaan illee hin beeku haaraadha reefu biyya kana dhufaa jechuudha. Madaaliin koo baay'ee humnaa ol na darartiin ergan dhufee hojii baay'ee ulfaataan hojjedha. Bakka ani jiraadhu jarri mana lama qabu bakka lama qabu mana darajaan lama qabu. Kana hunda kanas addawana maatiin ana faana nama torbadha. Idaatii mana kana hunda jechuudha kilaasii mana iddoo lama qabanii kana hunda kanas addawana nyaanni wanti hunda kanumatu hojjeta. Kan biraan madaaliin koo naaf hin kaffaltu mindaa naaf hin kaffaltu mindaa yeroo gaafadhee naasina ajjeesanaan jetti na ajjeesuuf natti gamti. Yeroo mindaa gaafadhee hojii ulfaataatti na ergiti. Sababaan mindaa kiyya gaafadhu jecha minxaafii sijjaajee salafaa hafamu isa saaloonii keessaa hafamu miiccinaan jetti. Miicceen ol baasuu dadhabe. Aananitti namni sadiyyuu hin baasu. Gara biyya ormaatti erganii daa'ima kana qisaaseessaa jiranidha. Daa'ima kana lubbuu isaanii dabarsanii raawwatanii kennaa jiran warra biyya keessa jiranii jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota akkam jirtanii fayyaa qabdanii jirtu ani jira galata waaqayyoo. Isin biras akka nageenyi rabbi jiru abdiin qaba. Bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo waa'ee mucayyoo kanaa waan baay'ee akka nama gaddisiisudha. Akkasuma namoonni baay'een fakkaattii isheetiin kan jiran jiraachuu danda'u. Akkasuma immoo haala kanaan kan dararamaa jiranis namoonni baay'een jiraachuu danda'u jechuudha. Maarree mucayyoon kuni ergan gara biyya Joordaanitti deemee ji'a 10 guuteetiin jira. Ji'a 10 kana keessatti mindaa kan koo naaf ergaatii hin jirtu. Asarriin ishii jechuudha. Mindaa kan koo naaf ergaatii hin jirtu. Akkasuma immoo hojiin ishiin na hojjisiistu hojii guddaadha. Lafarra minxaafii waan lafarra afamu kana kan irri ol fuudhuu hin dandeenye kan irri kaasee miicuu miti lafaa ol fuudhuu hin dandeenye na miicisiisti. Isa na miicisiisti mana lamadha kana nani hojjedhu. Kanarraan yoo nani waa'ee mindaa kan kootiitti dubbadhu sinajjiisanaan jetti. Warreen immoo Itoophiyaa keessa warra jiranii warra biiroo Itoophiyaatti dawalee jiranii maallaqa guddaa na gaafatanii. Maallaqa kana kaffaltu malee deebi'uu hin dandeessu naan jedhanii. Haa ta'u malee immoo ani ji'a 10 jechuudha. Ji'a 10 maatii kana bira jiraatte mindaa argattee hin jirtu jechuudha mucaan kun. Mindaa ishii kan dhabdu irra kan doorsifamaa jirtu. Fayyaa ishii kan dhabaa jirtu. Argitanii dhiigni kan koo akkasitti na dhangala'aati ture. Foon kan koo 5 meetira kaa'ee ka'uu hin danda'u. Wanti ta'e na keessaa gadi ba'ee raawwatee dadhabbii guddina jechuudha. Sini galte dadhabbii guddina wanti kun isheerra dhibeen kun isheerra bu'e jechuudha. Mucattiin kun dhibeerra suutee jirti. Mindaa ishii dhabdee jirti. Fayyaa ishii dhabdee jirti. Amma sirumayyuu yaa biyyaa naa mirmadhaa gara maatii kootii na galchaa. Gara maatii kootiyyuu nan gala jedhee raawwattee warra biiroo Itoophiyaa gaafannaani maallaqa kana kaffalaan jedhanii maallaqa aga ta'e isaa himtee jirti jechuudha. Agam akka gaafatamte maallaqa baay'ee na gaafatanii. Maallaqa sana kanan kaffaluu miti ani ofuma kootiif iyyuu mindaa kootu ji'a 10 kun ergan dhufee mindaa kootu argataatiin jiru. Mindaa koo naa kennaatiin jirtu. Na rakkisaa jirti. Akkasitti mataa koo na qabdee raawwattee lafarra ollaa argistee darajaa olla baasti. Wanti ishiin nan goone tokkollee hin jiru jechaatii jirti jechuudha mucaan kun. Maarree fakkaattii ishiitiin kan ta'an namoonni baay'een hin jiru yoona. Isiin kun gadi baatee raawwattee Waaqayyo haala ishiidhaaf kennee raawwattee akkanatti baatee dubbatatte akkanatti baatee himatatte rakkina ishii dubbatte kan rakkina ofii dubbachuu dadhaban kan rakkatanii rakkina keessa jiran kan dararamaa jiran meeqatu jira. Isii kana qofa osoo hin taane namoonni biraas namni baay'een akkasittiin kan rakkataa jiran akkasittiin kan dararamaa jiran hedduun jiraachuu danda'u. Namoonni baay'een keenya jirra biyya ormaa keessa hojjennee akkamittiin akka biyya ormaa sana keessa turre hundi keenya yoo hin beekne. Waggaa 4 biyya Dubaayii keessa ture jechuudha. Biyya Dubaayii keessa waggaan 4 ture sana keessatti rabbiin tokkichi kan na arguudha akkamitti akkan ture natu beeka jechuudha. Isa dhugaa rabbii yoo dubbachuudha ta'e akkamitti akkan biyya Dubaayii sana keessa ture natu beeka. Garuu gara biyyaatirraa innaa gara biyya ormaatti nama erkan wantoonni isaan jedhaniitii nama erkan. Wantoonni isaan jedhanii raawwatanii maallaqa asittiin daa'imarraa guurratan waan qallaalii isinitti fakkaate. Akkuma haala qallaalitti hojii namaa arganii
akkuma haala qallaalitti mana gaarii nama galchanii akkuma haala qallaalitti gaafa ati rakkatte si qaqqabanii akkuma haala qallaalitti yoo ati rakkatte rakkoo keetiif si qaqqabanii yoo manallee jijjiirachuu barbaadde si jijjiiranii garuu asii takkitti maallaqa isaanii sirraa nyaatanii asii fuudhanii achi si darbatan taanaan bakka ati jirtu namni tokko isaanii si yaadatan jechuudha. Kana hundumaa kan godhu eenyudha? Dallaalota warra biyya keessaa fuudhee raawwate daa'ima gara biyya ormaatti ergaa jiru. Daa'iman jedhu jabaadhaan jedhu xiqqaadhaan jedhu jechuudha. Fuudhanii namatti taphataa kan jiran dhala namaatti taphataa kan jiran warra Itoophiyaa keessa jiraatanii gara biyya ormaatitti ilmoo namaa ergaa jiranidha jechuudha. Kanaafiyyuu micayyoo kanaaf amma dandeessanitti keessattuu warri Joordaan keessa jirtan amma dandeessanitti gargaara. Please micayyoon tun haa gargaaramtutti biyya sana keessa akka baate gara maatii ishee galtu. Rakkinni isii kun akka furmaata isiidhaaf ta'u. Tokkoffaa dhibeerra buutee jirti jechuudha. Lammaffaa nitittiin isiin faana jirtu haala seeridhaan haala seeran isiidhaan ajajaa hin jirtu. Ajajaa jiraachuu sirra kan dabarte hojii guddaa kan isii hojjisiistu irraan darbee mucattiin kun dhibeerra buutee dhibeen isiiyyuu dhibee akka ulfaataa ta'etti kan isiin himataa jirtu. Kanaafuu jechuudha namoonni baay'een keessaan achi keessa akka jirtan akkasuma namoonni achi keessatti dhageettii qabdan yoo jiraatan jechuudha micayyoo kanaaf mirmadhaafiti akka isiin furmaata tokko argattu fayyaa isii kanaafillee akkasii yaalamtu yookiin immoo haalum fedheyyuu ta'e raawwate lubbuu isii qabattee akkasiin gara maatii isiitti deebitu gochuu dandeessoo taatan gargaarsa godhaa fi namoonni baay'een keessan warra achi keessatti argamtanii akkasuma immoo biyya biraa keessarree jiraatanii raawwatanii furmaata gochuu fi hoo dandeessanii mucaa kanaaf furmaata godhaa fi isiniin jedha adaraa keessanii isa dhugaa rabbii dubbachuu fi akkasuma immoo namoonni biyyarraa baatanii gara biyya ormaa deemuudhaaf yaaddan maallaqa keessan maallaqa agasanaa jechuudha. Kuma 200 kuma 300 kan baasantu jira jechuudha. Kuma 30 kan baasantu jira. Kuma 30 xiqqeessuudha. Kuma 30 warri kuma 30 baasan kun wantootuma asumatti jechuudha. Asumatti waanuma as keessatti intini ta'anidha jechuudha. Asumatti waan tiraanspoortii minaaminatti fixamudha. Kumni 30 qallaal koon ba tiraanspoortiitti kan dhumtu jechuudha. Kumni 30 garuu gara achi deemuudhaaf kuma 200 kuma 300 erga qabaattanii maal biyya ormaatii gootu? Maal biyya ormaatii gootu? Kuma 200 kuma 300 kaffaltanii kuma 500 kuma 400 kaffaltanii ama biyya ormaa deemtanii teessanii biyya abbaa keessaniitti kuma 200 kuma 300 sanaan kuma 400 sanaan waan tokko godhatanii suuqii tokkollee banattanii raawwattanii yoo hojjettanoo amma achi deemta maal argachuudhaaf deemtu gara biyya ormaa sanatti erga maallaqa akka kanaa baastanii maallaqa meeqa argachuudhaaf achi deemtanii jechuudha. Kanaafiyyuu maallaqa keessanis balleessitanii lubbuu keessanis hin dhabina fayyaa keessanis hin dhabina. Kanaafuu jechuudha biyyuma abbaa keessaniitti waan fedhillee haa ta'u birrii takka soo qabaattan lama soo qabaattan isiidhumaan uf fayyada. Isiidhumaan waan qabdaniin gulliitirree maan taane nagadadhaatii jiraadha biyya keessan keessatti jechuudha. Hanga lubbuun isin jirtutti. Kanaafuu biyya ormaa deemtanii namsee keessanis hin taphatina fayyaa keessanis hin dhabina. Hundi keessanuu jechuudha warri gara biyya ormaa deemuudhaaf yaadaa jirtan. Hundi keenya arginee keessa dabarree dhufne waan ta'eef. Kanan isin jedhaa isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf micayyoon kun baay'eedhuma tokko anjatii kuna nyaatti baay'ee na gaddisiiste. Akkas isin jedhaa namoonni haaraan akka carraa ta'ee gara chaanala kanaa hoo dhuftan saabskiraayib gochuudhaan maatii keenya taa'adha. Maatii kiyya taatanii warri jirtan immoo akkasuma laayik sheer gochuurree hin dagatinaa warri maatii koo kana dura taatanii jirtanis laayik sheer gochuun na jajjabeessa. Kana hunda waan gootaniif guddaa galatooma akka waan biraa qabannee dhufnuti.